Mareo, Mareo, Janata Kashuru Nea Mareo, 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 Ayana Gadaya Mareo, 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 Ayana Nuafaya Mareo. Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana Irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoonni as United States magaalaa Washington keessa jiraatanis dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa tokko bara 2023 asuma magaalaa Washingtonitti ayyaana Irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana Irreechaa eeyyamuunis imala gara horaa yookaan bishaan jiruutti taasisuun irreeffataniiru. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwataniis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Washington jiraatan ta'anii kabajni ayyaana Irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuun eegalu. Irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosani lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'u isaan keessaa namni irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jira tokko echuma kiyya jennata naa ciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaatiin biyya kana dhufe asitti anii fi inni naasofna waan keessa dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenya baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniin achi ijoollee hiriyaa keenyaa namoota 4 walitti finnee walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keessatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keessatti paarkiin looti ture bakka appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee saniin achi gubaa erga gubnee booddee irreecha nu irreeffanne. Waggaa lammataa waggaa dhufu karaa nama 25 kana argachuu dandeenya jechaadha. Irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffannaa malkaa deemuu calqabne. Yaa Waaq hundi keenyaa kanas jirru jaalannee biyya keenya hin dhiifne. Warri keenya boo'anii nu gaggeessanii bakka jiranitti waan isaan wajjiniin haa jiru jedhanii waaqa isaanii nutti erganii biyya kana jirra. Yaa Waaqa tokkicha Oromoo waaqa biyya addunyaa hundumaa nama hundumaa. Adde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana Irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan. Biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan. Maatiitu murteessa. Eessatti iyyuu haa dhalattu, eessatti iyyuu haa guddattu, maatiitu murteessa. Maatiitu balleessa. Maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caala taati. Amma ijoolleen kaleessaa asitti nu caalaniiru jecha as dhalatanii. Namni biraan sirna kabaja ayyaana Irreechaa kanarratti agarree dubbisne luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoo ameen. Duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi
baga waaqayyo dukkana gannaa keessa gara birraa booqaa kanatti isin dabarseen isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati. Irreechi amantii wajjin walitti hin bu'u. Amantii kamii wajjin kan walitti bu'u miti. Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana Irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaana akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu. Irreechi ayyaana aadaa Oromoo gurguddaa keessaa tokko ayyaana siiziniin jijjiiramu barri gannarraa gara bonaatti jijjiiramuuti agarsiisa. Ayyaana bahanii sizinii haaraa kana simachuu walii wajjin tahanii seremoonii qaba akkaataatti sirneeffatanii jira. Malkaa bu'aniiti waaqa jireenya kana bareechee lafaa fi samiis jijjiirama kanaas fidee galateeffachuuf wal arganii aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata. Amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qaba. Uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qaba. Uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa amantii Islaamaatii fi Kiristaanaa ifin Budiizim dura ka qabani ayyaana Nawruuz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre ka duraa dhume haaraa dhufutti waan ni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan. Kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantii irraa adda. Warri amantii hunda jala deemuufis tokkicha. Amma biyya Iraanitti Nawruuzi ka akka ajaa'ibaatti ka uummata Iraan hunda walitti qabee waliin bahanii ulfeessan ka wajji qaban hunda caalaa isa jechuudha. Amantiin san booda dhufte. Itti dabaluunis uummanni Oromoo akka aadaa fi eenyummaa isaa gatuuf duulli hedduun irratti taasifamuyyuu sirnoota akka kanaa tikfachuun bakka tokkummaa isaa itti tikfatullee ta'eeraa jedhan Obbo Xahaan. Ta duraati eenyummaa isaati cimse. Eenyummaa isaa tursiise. Kan mootummaan Itoophiyaa dhoorgu iddoo adda addaatti ka amantii jijjiirelleen amantii waaqeffataa irraa waan biraa ta'elleen akkaatumatti mijatutti ulfeessaa kabajaa yaadachaa ture irreecha kana. Eenyummaa isaati irraa jalqabeeti tokkummaa isaati fuuldura isaati. Maaliif dubbeen isaa duriin isaa eenyummaa isaa taarraati. Eenyummaan isaa taarraa immoo hegeree isaati. Kana keessa jira jechuudha irreechi. Gaafa dhoowwaniis uummanni keenya hundi ka amantii biraa qabulleen itti cicheetuma amantii isaatis kophatti eenyummaa isaa san tursiisee eenyummaa irraa jalqaba hegereensaa. Eega eenyummaa isaa tursiifate hegeree isaatis waan itti barbaadatu keessaa tokko ka ittiin ibsatus tahee kun waa gammaatti biyya keessattis daasporaa birattis yeroo irraa yerootti yaadatamaa babal'achaa jira jechuudha. Adda Dunee Silgaa Minisootaarraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti. Yeroonan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroonan ilaalu ka biyya kanaa wajjin walitti hin dhufu. Inni biyyaa sun aadaa duwwaatu hin ta'in nyaati isaallee qilleensi isaallee lafti isaallee waa hunda isaatu Oromoo urgaa. Ka addanaa kun garuu erga irraa fagaanne immoo biyya sanatti as keessatti uummachuu barbaanna. Aadaa sana jaalala achi jiru tokkummaa achi jiru sana asitti hamma danda'e tattaafannaa garuu hanga sanaa gahaa jechuuf rakkisaadha. Biyya ormaa keessatti garuu eenyummaa ofiitti fufsiisuun immoo dhaloota ijoollee keenyaaf illee barnoota guddaa ta'a ka jedhudha. Gaarumaa garuu akka biyyaan ta'u. Egaa tolee immoo biyyatti walitti deebinee waggaatti ala jiru kunis biyya dhaqee walii wajjin ayyaaneffanna asittis achittis ta'e
silaa caalaa gaariidha gaa sanaafis haalli mijata guyyaa tokko jedheen abdii qaba yoo Waaqayyo jedhe. Sirna kabaja ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtanitti taasifame kanarratti hawaasni Oromoo as United States keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan Mitikkuu Fiqaaduun ture nagaan.